Ayyee ulfaadhu fayyaa argadhu. Dhugaadha. Wantoota akkanatti sokkuu qaban sokkisiisuun baay'ee barbaachisaadha. Wantoota ofii keenya ofirraa kaafnu riisk minimaayiz godhuun baay'ee barbaachisaadha. Alaabattiin tun akkuma jedhe waan corroqa wayii titiisa ofitti harkiftudha. Jarattiin sun wanni isheen barbaadu ni beekama. Karaadhumaa kanaan wantoota waan taateef qe'ee keenyarraa waan jiru balleessati. Sababa albisa sanii waan irratti dhufu. By the way, al tokko gaafa akkana jennu namoonni akkanatti fakkaata. It's because waan Oromoon nafxanyaa nuun jedhee nu arrabsuuf isa kanarraa dheefuutti fakkaata. No, nutu hin barbaannu ishee. Fedhii irraa hin qabu. Warri Oromoon amantaa Ortodoksii amanu kan immoo hordofu amantaa hordofa malee siyaasa miti kan hordofu. Amantaa isaanii keessatti duratti siichaa tanan tureen. Isaanii alaabaan isaanii Kiristoos fannifamee fi isa hin beeku isaan. Saniin alatti waldaan gululaatii normaal ta'e ni qabdi kan siyaasa wajjin walitti hin qabaanne akkuma kana dura bakka adda addaatti argine hoo barbaachisaa ta'e alaabaa kan naannoo isaanii kan aadaa isaanii calaqqisuutti godhachuudha hin danda'u isaan. Kan biraa kun inni dhufe garuu empire naamunaa empire biyya sanii dhoksuu barbaadanii achi keessa harkisu kan gatiitti kaffalu mune. Why should we pay a price? Unnecessary price. Why? Gatii waaqa hin qabne maaliif kaffalla? Gatii bu'aa hin qabne. Faayidaan qabu. Kanaafuu kun ta'uu hin qabu. Kana risk kana ofirraa baasuun waa'ee keenya kana karaa seeratiinis warri mootummaas uummatarraa kaasuudha qabu. Uummannis nurraa kaasaa jechuudha qaba. Warri kana barsiisanis uummata kanarraa kana baasuudha qabu. Lammaffaa qeesiin qe'ee Oromoo keessatti akka waan du'e godhanii odeessuun qeesiin bakkee kana jiru keenyuma ta'uudha qaba. Qeesii alagaan hin barbaachisu bakkee kanarraa. Gaafa san qeesiin Oromoo gaafa du'u gaafa san haasofna. Amma garuu kan biraas of keessaa qaba. Inni wanni ambiraanu keessa jiru suni qulqullina dhimma amantaa sanii qofa miti kan barbaachisu kan inni hojjetu. Achi keessa taa'anii hojii biraatu hojjetu. Oromoo fakkaatanii jechuudha. So nu keessa taa'anii waan yaraa hojjechaa titiisa nutti as harkisu jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti waldaan Oromiyaa afaan Oromooti barnoonni Oromoodha kan barsiisuu qabu. Oromoo ta'ee immoo yakka hoo godhate Oromootti dabarsanii kennuudha. Isa kana seeratti fiduu odoo hin ta'in Oromoodhumatti dabarsanii kennuudha. Oromoon akka sirreessu godhu jechuudha. Otherwise, naannoo Oromiyaa keessatti waldaa jiruuf qeesii haa ta'u maaliyyoon alagaan hin barbaachisu. Yoo qeesii qabaachuu baattan isinuu amantaa dhiisaa. Yoo immoo amantaa isinumtuu qeesii qabaachuu qabdu faarfataan qeesii ni jira guutuudha isin bira jira. Hin barbaachisu. Garattiin sun fayyaan qabdu waan taateef. Bobaa ishee jalaa waan dhabamu. So sababa ishee gatii kaffaluu hin qabnu so kana ofirraa baasuun riiskii jiru minimaayiz goona jechuudha. Kun diinas addaan fo'anii ilaaluudhaaf firri eenyudha kan jedhu addaan fo'anii ilaaluudhaaf namatti salphata. Garuu isaan keessa of jalatti qabanneen ta'u. Kanaaf nuti amma kun biiroo nafxanyi wannooti biiroo hattootati moo waldaa qulqullootati jennee kan gaafannuuf kana addaan bahuudha qabu. Saniin booda nama keenya keessa taa'ee nama keenyattuu nama ofii tajaajilaa gaafa san wanna dhufu now we can see clearly karaa kamii maal barbaacha akka dhufu ifaan laaluun danda'ama gaafa sana. Okay? Malee kan akkasii kana of jalatti bachuun barbaachisaa kana ofirraa balleessina. Inni kun karaa kanaati. Kan biraan ammaaf wanni isin amma deemuu qabdan guyyaa gaarii isiniif haa ta'uuti. Tsimdoo jedhamu harree qe'ee keenya balleessuu barbaadu. Harree qe'ee keenya irratti faandiyyaa haaguu barbaadu. Ani harroota jedheeneera actually. Qe'ee keenya irratti uummata keenya miidhuu uummata keenya dhiiga lolaasuudhaaf qophaa'e kun keessattuu uummata keenya seexanuumsee kaan irratti ijaaree walitti buusee dhiiga hiyyeessatiin rakkiloo seenuu barbaadu kun eenyu akka isa ijaare beeka. Maaliif wanna ta'e akkan isinitti himne dura san beekuu qabu. Ani isinitti mee isin hin beektan. Ofumaa keessan barbaadadhaati warri wanna kana wayyaanee wajjin hin barreesse keessattuu Oromoon Tuulamaa hariiroo wayyaanee wajjin hin qabaachuu hin dandeenyu. Hinduu tammoo hin dhaabattan isin akkamitti ilaaltaniitu akkamitti qabaachuu dandeenya wayyaanee wajjin. Finfinneen akkana fakkaattu odoo wayyaaneen dhufin hin turu. Seenaaf Finfinnee akkanatti jijjiiramee Oromoon Tuulamaa qe'ee isaatirraa buqqa'ee qe'ee isaatirraa isaan kiiloomeetira 100 dhufanii asirratti qubatanii qe'ee maqaatti moggaasan. Ati qe'ee kam dhaqxee itti moggaafta gaa. Okay? Qotee bulaa kan hunda asirraa buqqisanii maqaa barzi kontilooritiin dubartoota maseensaa itti dhalatu mataa qancarsaa farra kana warra nurratti hojjete kana
gaafa qaamni tokko amma duratti kuulee natti fakkaate kuulaniidha kuulee as teessee onnoo ichaa turte warra qabdu maal godhu achi keessa wayyaanee wajjiniin sirratti qabsaa'u Oromoo wayyaanee wajjiniin Oromoo irratti qabsaa'u Oromummaa maalii wajjiniin qabdaati paabilikii sitti maa hariiroo wajjiniin qabnas hariiroo maalii hariiroo Oromoo wajjiniin qabu sisi naafxanyeessaa karaa saniin garuu naafxanyaa jala dhaqeetii butaantaa isaanii fuuffachaa oola. Kan akka kanaa kana walirratti sossobaa wajjiniin laga ceenu bari hoo badde asumatti baddee cinuudha qabdi. Oromoon cittee asumatti cittee baduu qabdi malee hariiroon ati TPLF wajjiniin kan biraa haafu ilmaan Oromoo tuulama annan qaanaa ofii kiyya. Namni irreecha horaa sadeet irratti namni 700 achitti boolatti naqame suni dhimma eenyuutiif achitti dhufee boolatti naqame. Okay. Dhimma aangootii fi warra barbaadee yookaan immoo warra hafes haa ta'u jechuu danda'a. Anaaf garuu akkasitti fudhachuu hin dandeenye. Taateen yoo san Oromoo baadiyyaa kaabaa kibbaa sochoose rakkoo Oromoo tuulamaa maastar pilaaniidhaan qe'ee keenya irraa buqqa'uu saniidha. Sababa kanaaf dubartiin ulfi dhirsaaf niitiin irreecha dhufanii gaafa san lubbuu isaanii qe'ee sanitti nuuf dabarsaniiru. Isaaniifuu guyyaa kabajaan hojjenne nu. Guyyaa kabajaa isaanii godhuun barbaachisaadha. Gootota keenya barbaanee guyyaa isaanii kabaja goota kaleessaa guyyaa isaanii lafa gootee guyyaa mijeessitee fi guyyaa isaanii sun maal fakkaata kan jedhu dhaloota barsiisaa yoo cinaatti waliin ijaaramne maal irratti si ijaara gantuu biratti si ijaaraa inni gandummaa siin jedhu biratti si ijaaruu hin danda'u gandummaa siin jedhu ofiisaati qe'eetti kan ofii ijaarrate asitti gandummaa siin jedhu qe'eetti kan ofii ijaarrate horii ergee na ajjeechisiisaa si ajjeechisiisa asitti oromummaa keessi harkaa diiga hin ta'u kan akkasii kun. Gandummaan beeku Oromoo tuulamaa bira dhufanii gandummaa haasa'uun nama qaanes annan qaana. Odoo gandummaa ta'e Gondarii fi Laalibalaa irraa dhufe ati natti dhiyaattu inni achi dhufee iyyuu bee nagaadhaan qe'ee keenya irra jiraata. Waan barbaade dhaabee irratti ijaaree mallattoo isaa godhatee irra jiraata. Eessaaf inni kanan beeknu. Bagiddee baqaa hin qabduu nuti jechuudha barbaade. Okay. Siifaa ta'uu fannifadhuutii yoo waamaa oolii dantaa kiyyaa miti anaaf. Hamma ati ofii keetii kutatte tokko keessan tokko nan arga miidiyaa kanarraa. Suusii qabdu natti fakkaata tiiktookii kana bira dhaqu. Homa dhaqxanuu immoo gaafa bitaa mirgaa qaa godhan amala Tigree qabu. Tigree namni keenya gaafa miidiyaa irratti dhiyaatu afaanirra gooti dubbii. Kunoo akkuma lidatu ayyaaleen kun ifaan waa jedhu amma Baqqalaa Garbaa afaanirra actually waamuun barbaadu amsoori afaanirra kaa'uuf dubbii. Hin beeku afaanirra sii kaa'u zeen ishee sanatiin fixxaa. Jalattiin hin beekti. Ammas Oromoon gandummaa gaafa siin jedhu arrabarra sii kaa'uu barbaada. Ofii eessaa akka uumame hin beeku maal akka jedhamu hin beeku. Ani gandummaa hoo jedhamu ganda ta'uun laala akka qe'eetti laala akka gaariitti laala ija hamaadhaan hin laalu. Namni ganda qaba namni qe'ee qaba maatii qaba fira qaba laga qaba qarree qaba maali qacceen tokkofne qarreetti gadi baatanii qarree ganda eenyuun dhaqxanii qaccee tokkoftan. Hurufan qabdanii kan farda irratti gurmaamne ijoollee. Farda irratti guluuf naabe. Kooraan biraan geenyu miilli keenya iyyuu kooraa biraan ga'u gaggabaabduudha. Faradootiin garmaamaan turre qe'eedha kun qe'ee ati jaalattu qe'ee ati adbaarii warra keetii keessatti kabajju qe'ee seenaa adda addaatiin ati yaadattu. So this is proud of it. Sigalee waan biraa siin jedhu mataa gadi nama qabaa Oromummaa wajjin hin jiru kan akkasii. Hin jiru kan jiru wantoonni baay'ee sirratuu qaban baay'eetu jira. Kanaaf isa kana waan ofii keenya hojjennu waan karaa amantaa hojjetta warri karaa amantaa karaa kanaan hojjedha. Warri karaa actually bakka siyaasaa hin jirru warri siyaasa adda addaa keessa jirtani siyaasa sin keessa jirtan san nu fedhii irraa hin qabnu. Nuti warra tuulamaati. Isin ajjeefnaa hojjettan nu baratti dhuftan sinittuu garagaluu qabnaa jechuudha. Okay? Yeroo ammaa kana nuti hin barbaannu. Uummata tokko hin barbaannu. Du'a hin barbaannu. Ajjeechaa hin barbaannu. Hiyyoomannee jirra. Oromoon tuulamaa in fact hiyyeessa. Oromoon tuulamaa in fact dubartoota keessattuu baatiriidhaan barbaaddeen argattu kan baratte. Hin jiran keessa. Hiyyeessi ijoolleen barsiifatu. Hiyyeessi ijoollee biyya Arabaatti ergata dhaqeechitti hojjedhu tiyorii fideedhaan maal qaba hin qabu isaa fidee barsiifata. Hin jiru bakka akka taatan ofiin amantanii of amanuun dirqama sadarkaa irra jirru beekuudha. Bakka jirru beekuudha. Amma kan nu barbaachisu nu ijaaramu mana barnootaa banuu community care centerii godhanii namoota karaarraa fuudhanii muuxannoo tokko barsiisanii hooyinni fiit godhe gara hojiitti deebisuu. Ijoollee haadhaaf abbaan irraa dhabamtee karaatti haftee kana eenyummaan ishee akka hin banne
waa ijaaranii ijoollee kana walitti qabanii hin qabsiisu. Horii argattu walitti qabee godhiitii akka jaarraa kana wajjin wal fakkaatu godhanii barnoota uummata keenya kaasudha. Dhaloonni amma jiru warra dadhabe akka kaasu godhanii saffisaan kanarratti hojjechuudha. Asirra jirra nuti. Laaqima qawwee albaqaan tawaan baqaa. Albaqaan badhaan ብዙ ጣጣ አለብን. Rakkoo baay'ee qabna nu. Nyaatanii buluu, baratanii boruu abdachuu, uffatanii nagaadhaan jiraachuu, fayyaadhaan oolanii buluu rakkoo akkasii qabna. Isa kanarratti yoo isinii ta'e kottaa na bira as jirra. Kun isiniin ta'u I'm sorry. Hamma kun isinii galuutti jechuudha. Bakki irra jirru asi. Uummata keenyatti amma dhagaatti darbuu fursatti kanuu bakka isan irra hin jiru. Bakki nuti barbaannu bakka itti mana barnootaa ijaarru. Okay? Bakka itti mana boarding school itti ijaarru. Health care itti ijaarru. Uummata keenya indigenous ta'e kana namoota dhibee adda addaa maal akka ta'anii dhibamaniyyuu hin beeknu. Bakka wayiitti garaa tarsaasan malee waan akka keessaa fudhataniyyuu hin beeknu. Nutuu laalle jechuudha. Namoota keenya laaluu, hojii uummata keenya irratti hojjechuu, barnoota irratti hojjechuu, diinagdee irratti hojjechuu, uummata keenya kaasuu, hiyyeessa hiyyummaa jalaa baasuu, asirratti haa hojjennu. Uummanni kan ijaaramu bakka inni rakkate rakkoo keessaa ol harkisaati malee qawwee itti kennaati hin barbaannu. Soo an achi jiruu jiraate kottu. Gati achi qeekeetti galeeti haadha abbaa kee wajjin haa xooru koottaa. Kanuma waamichi koo waan biraas hin jechuu hin danda'u. So waan dandeenyu haa goonu waan hin dandeenye immoo humna biraa itti haa kadhannu. Kanuma sanan alatti tokkummaa gandummaa ani hin jaaladhu adaraa waaqaa adaraa lafaa na bira namni gaafa dhufu waa'ee gandummaa na biratti hin kaasina hin jaaladhu dhaga'uu hin barbaadu. Hin qabnu eessaa akkam fiduu hin beeku garaa kiyya tarsaasee namatti agarsiisuu hin danda'u. Hin jaaladhu hin beeku na bira hin fidina. Warri kana kaasu achumatti wajjiniin laaqa as keessatti garanii baay'ee naasaa nawaa isaanillee kun osoo hin qabamu waan ta'aniif hin beeku isaan jalaa ta'anii dhaggeeffatanii. Duratti irreen wanta akkanaa kan ka'ee dhaabsistee turte sirriidha. Ani sirree ilaalchuma keessa. Hin barbaadu. Maal kan jiru eenyuma hundumaanuu waliigallee jiraanna nuti kan beeknu duruyyuu. Eenyumaayyuu nama rakkate rakkina maal akkas. Eessaafinna aadaa keenyaa miti eessaafinna haadha obbo. Eessaafinna aangoo mana jedhee ofirratti hin baafne. Seenaa hin taane akka hin taane godhee kan nutti maqe kan biraa. Gaafa ofii isaaniitti barbaadan amma jedhee bira duratti beeleen coola taa'ii qeeqamuu miti fannifamuu qaba kan nuun jechaa ture isaanii duraan. Amma hoo hin tuqinaa akkamitti tuqxan goota keenyaa jedhan. Indee ani qabsoo miti kan keessa jiru qabsoo keessa jiru nu qabsoo jedhamu hin barbaannu nu qabsoo jedhamu hin jiru biyya alaa ta'ee qabsaa'uu hin danda'an. Wanti ani hojjedhu waan biraati waan hawaasaati. Garuu immoo seenaan dabuu hin qabuudha waan nuti jennu. Lakkiitti immoo ganaffali kasaakitiin barbaadii karaa barbaadde deemu. That's it. Ani hudduu namaas hin dhungadhusi hin barbaadusi hin kadhadhusi. Oromummaa yoo barbaadde harka tokkoon cibcabaan hin jiru harka lamaan cibcabaan ani qofa si kabajee ati nugusa irratti no way lafa dhaabattaa lafan dhaabbadhaa na kabajjee wajjiniin hin taatuu karaa deemtaa diddu karaa baattee hin baddi malee dirreenis kanuma jechuudha. Akkanatti nama irratti roorrisaa waan akkanaa kan hin jiru sodaatanii akkana jettee turte fidi yoo barbaade dhimma narraa qabaatte seera baniitii seeraan na gaafadha. That's it. Saniin alatti bakka hin taane irratti ofirratti waan tokko hin barbaachisu. Kanaaf Oromoon waan ofirraa eeguu qabda waan lafarratti qulqulleeffachuu qabdan qulqulleeffadhaa. Gamaa gama nan barbaachisu. So ammuma tokko qe'ee keessan irratti siyaasni warri xaxu kun eenyu kan jedhu alaa beekaa. Warri Tigree wajjin Oromoon kun jaalachuu danda'a beekaa mirga isaaniitii baay'isawee. Oromoon kun Tigree jaalachuu danda'a. Oromoon tuulamaa by any means TPLF wajjin hariiroo qabaachuu hin dandeenye. Yoo kana goone ilmaan Oromoo ijoollee 700 qe'ee keenya irratti hora harsadeet irratti boolla tokkotti wajjiniin dhumassan dhiiga isaanii nyaachuu ta'a jechuudha. Maaliif isaan kaleessa dhumanii sirraa buqqisanii ati maaliif harkiftee fidda beekee maali kun hin abaaramte moo maali wanni isaa hin ta'u kun. Kanaaf of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Isa bichaa odoo hin taane lafa akka jirutti lafa tuulamaa kana eenyumaayyuu akka barbaadanitti isaan akka biyya ofiitti irratti ijaarratan akka barbaadan kan godhee Oromoo lafa isaarraa buqqisee waardiyyaa akka ta'ee galu godhee kan gadi buusee awwaarrade
namoota amma jettu kanaadha jechuudha. TPLFidha jecha. Namoota kan eenyumaayyuu kan ta'e eenyumtuuyyuu kana namni tuulamaa kan ta'e kana garuu jiraachuu danda'a warri duraan ergamaa ta'ee isaanii ergamee wantoota tokko xiqqoo akka kinoo sareetti itti darbamee itti darbaa reaalaa fudhachaa turan jiraachuu danda'u isaan. Garuu namoonni qabeenyi isaanii barbadaa'ee qabeenyi isaanii irraa fudhatamee harka qullaa galan suni har'a eenyumaayyuu TPLF akka dhufee deebi'u akka hin barbaadan jedhee yaadu gara kootiin jechaadha. Maalii gatiin nun kaffallee eenyuma atis ta'e anas ta'e namoonni tuulama anamma fakkeenyaa nama hidhamee nama dugdi kiyya hubame jechuudha. TPLF waan na godhe nan beeka waan ta'eef maalaa ta'uu kanan dura wanta jette tokko nan yaadadha. Gaafa TPLF asii garanaan an dhuftu tokko ta'ee an dhufeetan meeshaa qabadhee isaaniin falmaanaan jette baay'ee natti tolee jechuudha. Ejjennoon kiyyarree kanu. Ejjennoon kiyyarree ejjennuma keeti jechuudha. Maali kaleessa waan na godhe waan an beekuuf har'a maaluma yaa ta'u maal namoota san akka dhufanii as deebi'an hin barbaadu jechaadha. Namoonni ejjennoo isaanii qabatan ni jiraachuu danda'a. Tuulama ta'ee jechuudha. Hin jiran jechuu hin danda'a. Namoonni yartuun ni jiru. Namoota kana mooyyuu gorfannee gara keessatti gara ofiitti deebifachuu qabnaa jechuun barbaade. Anumaati kaaftee sanumaan jajjabeessumaaf dubbachuu barbaade irra deebi'ee ammarree hin galatoomu jechuun barbaade. Sanuma waan ofii keenya hojjennu. Yaada takka jennee yaada takka hin jedha. Sirruma beektaa osoo caqasanii boo'ichuma baay'ee jira mana namaa. Hawaasni amma akkanatti miidhame jennee jechuun mata dureen keenya hawaasa miidhame jenne kanarraa kaanee xinnoo mata dureen keenya hin babal'ate. Hawaasni amma akkanatti miidhamaa jiru kun hawaasuma keenya waan seenaa ajaa'ibu kakaabayis jidduudhayis itti iyyanii iyya isaa irraa mulqanii ka ofii godhatan kun hawaasuma keenyatti miidhame. Eessattuu jechuudha. Keessattuu hawaasni tuulamaa kun haphee biyyaati beektu haphee jechuun wanta biyya akka biyyaatti walitti qabee biyya tan asiin ga'e keessaa tokko hawaasa tuulamaa kan. Maaliif hin jenne hawaasni kun jibban qabu jibban beeku anatu faamilii sanii faamilii kiyyan beekaa hidda kiyyan beekaa hawaasni kun jibban qabu. Amantii irra illee jibban qabu hawaasummaa irra illee jibban qabu. Haphee biyyaati jechuudha akka haphee biyya walitti qabee maqaa qabdu kana kan gonfachiise hawaasa kana. Kanoon jedhu namoonni biraa yookaan naannoon biraa gahee hin qabu jechuu miti. Shoora guddaa qaba jechuudha. Jireenya biyyattii hundeeffama biyyattii tana keessatti gahee guddaa qaba. Garuu yoo laalleera ta'e bakka baay'eetti maqaaleen tokko akkuma amma Dr. Girmaan jedhan goobaneedhanii maqaatti itti wantoota itti moggaasanii asii immoo nafxanyaa jedhanii asii Oromoon akkanaan jiru Oromoon kan jedhanii dehumanize godhanii xiqqeessanii dha'uudhaaf maqaa ittiin isaan xiqqaa jedhanii yaadan itti kennaa uummata kana gaara baay'eedhaan dararama. Oromummaan amantiidhaanis naannoodhaanis garaagarummaan qabu. Namni si miidhuu deemu anas miidhuudha isaa irraan deebi'u maaliif jennaan maqaa tokko qabna waan ta'eef. Ani amma akka dhama dhuunfatti amantiidhaan eenyummaa hin madaalina. Madaalamuu hin qabu. Amantiin kan biraati eenyummaan kan biraati. Eenyummaa waliin qabna amantii dhuunfatti qaba. Amma ani amantii dhaaba amantii kamiyyuu tuquu barbaadee miti. Garuu amantiin ana hordofu keessa yaada dhiphaa qabaatee murni socho'uu hin jira sirriitti hin beeka. Amantii biraa keessas fakkeenyaatti amantii musliimaa keessa ta'ee murni xiqqaan hawaasa keenya miidhuudhaaf tattaaffii guddaa gochaa jiru jira. Kuni oomaa dhoskiinus irra qabannus dhugaa lafa jiru jechuudha. Dhugaa lafa jiru maaliif jennaan amantii inni hawaasni keenya amanu kana dahoo godhanii uummata keenya dhahan kuni akka amantii musliimaa osoo hin ta'in murna achi keessatti ekstreemizimii
kaleessa wantan dhagee jira. Kaleessa dheengaddas manni wayii maal jedha? Sila hin turre malee jihaadni akka amantii keenyatti. I don't think akka amantii Islaamatti kiristaana fixaa kan jedhu hin jira jedhee ani hin amanu. Ani ofii kiyya ani kiristaana ta'eetu akkasitti hin amanu. Garuu wanta hin barreeffamne jibba hawaasa keenya jidduutti murni raabsu hin jira. Murna kana garuu hundi keenya tokko ta'ee loluu qaba. Ta'uu hin qabu. Hawaasni waliin jira. Amantiin mana nama hundaa jira. Mana tokko keessa amantii 2-3tu jira. Wanta akkasiin jiru soba. Amantii keenya dhuunfatti qabannee eenyummaa keenya immoo walii keenya naa eeggannu. Kan jedhu namni hunduu bakka jirurra namni hunduu kanarratti birmachuu qaba. Maaliif jennaan eessayyuu nu geessu waluma nu ficcisiisa malee eessayyuu nu geessu. Hawaasa keenya balaa kamirraayyuu eegu. Dinagdee kamiyyuu nu guddisuu hin danda'u. Hawaasa keenya jireenya isaanii nurraa jijjiiruu hin danda'u. Jihaada jedhee qaamni haasa'u suni I don't think islaamummaan galtee fi I don't think ummata bal'aa hawaasa keenya islaamaa keessa wajji jiraate natti hin fakkaatu. Ekstreemizimiin akkasii ka amantii dawoo godhatee hawaasa dha'u kuni osoo amantiin filanne hunduu sagalee tokko lakkii hin ta'u kun jechuu qaba. Yoo akkas hin taane tokko boo'ee tokko kolfee balaan ummata keenyarraan dhaabbatu. Ispeeshaalii akka Arsiitti akka naannoo Arsii kanatti kan ta'aa jiru waan ta'eef. Asii yoo dhageessan ta'e yoo seenaa beektanii dhumaatii arbaa guuguu cifcafaa jedhanii yeroo baay'ee qaamni kileem godhu jira. Eenyutu dhume beektu arbaa guuguu cifcafaa san keessatti? Ummata keenyatu dhume bara. Ummata Tuulamaatu dhume bara. Maaliif jennaan baddaa Arsii kana keessa ummata Amaaroofiin jedhee still claim of godhuu fi ummata Oromoo jedhee claim of godhu kana jidduu kan jiru hawaasa Tuulamaati. Hawaasni Tuulamaa kun maal godha? Warri ekstreemizimii yaada akkasii qabu sun dhaqee akka ummata sana lakkii hin ta'u waliin jirra waliin qabna hin ta'u jedhee jidduu akka hapheetti akka nagaatti hojjechaa ture. Gaafa mootummaan ce'umsaa diigamu uummanni yeroo jalqabaa dhahamee tooyii namoonni ekstreemizimii sana of keessaa qaban eenyurratti haloo ba'anii uummata keenya irratti haloo ba'an. Garuu arbaa guuguu cifcafaadhee warri kileem godhu nama biraati. Still achirraa waan siyaasa keenya nuu deeggara jedhanii waan amananiif isa kileem godhu. Garuu eenyutu dhume eenyutu miidhame hawaasa keenya miidhame maatii keenya miidhame. Ani naannoo sana waan ta'eef. Kuni har'allee borullee hawaasa tokko keessa inkirdaan hin dhabamu. Namni yaada cabduudhaan okkolu hin dhabamu waan ta'eefu namoota yaada cabduudhaan okkolan mana amantaa keessa dawoo godhatanii hawaasa keessa dawoo godhatanii kana akka hawaasatti irratti birmachuu qabna. Gaafsan maal ta'a? Qabsoon keenyan salphata. At least amantiin hafee amantiidhaaniif eenyu kanaa wal qooduun keenyaa fi siyaasa bilchaataa naannoo kamiyyuu wajji dorgomaan godhee uummata keenya ijaaru irraan gahuu dandeenya. Ani obboleeyyan kiyya musliimati maaliin jedhaa? Yaada cittoo akkasii warra qaban kana of keessaa baasutu barbaachisaa. Jihaada jedhanii warra haasa'anii mana banatanii guyyaa tokko miti lama argisuni I don't think obboleeyyan keenya uummata islaamaa akkamitti ilaalu san. Sirrii jedhanii Ila Oromticha wannichi akkaataati akka isaan fudhatan akkaataati fudhatteetu gaariidha. Ila wannichi waan amantaatii miti akkasitti namanu. Keessa garuu jiraachuu danda'a of course isa kana godhan ni jiru naagala inni sun. But for the correctness wannichi dhimma siyaasati. Kanaafanani qaamni kana ijaare eenyu kana jedhan. Inni dhimmichi siyaasa. Garuu immoo karaa sanii fayyadamuudha barbaadu dhimmichi dhimma siyaasati. Lammaffaa si dogoggorsiisuudha barbaadu akka waan qeesanii ati waa hojjette no this is a political siyaasa kanaan irratti hojjetu dhiyaanni kun diinagdee guddaa qaba alaa diinagdee qaba fakkeenyaaf namoonni dhaqanii 200,000 faa kan kennanii jiru bakka wannoon tokko itti ijaaramutti eessaa fidan horii san mindaa isaaniiti eessaa fidan inni sun dantaa amantaa hin qabu of keessa akka qabu hin arge but the majority
bakki nuti ilaallu bakki uummata keenya irratti balbala miidhaa guddaa fidaa jiru siyaasa. Siyaasa. Wannichi siyaasa. Karaa biraatiin fudhatu. Just only siyaasa. Amantaan don't worry. Siyaasa. Irraan foxxoqina yeroo hundaa siyaasa. Eenyutu ximdoo kana godhee eenyutu kaalkuleet godhee arsiin akkamitti filatamte isa kanarratti beekuudhaaf irratti mari'achuudha malee warri baay'een isaan isinitti duudanii sin harkaa dogoggorsu akka duratti dhufanii nama lama sadiitu gandumaa hojjenne sin harkisanii karaa barbaadanitti sin galchan. Hira gandummaa jedhamu hin beekamu. Just aree ofirraa hin beeknu gandummaati haasofta. I don't know. Go away. Seenaa akka ofii keetti beekte amantaa that's up to you. Jettee ofirraa dhoowwuudha qabda. So wannichi dhimma siyaasati amantaa miti. That's the area we want to focus. Namni akka nu beeku qabu. Siin jechuu barbaadeen qoricha isa kanaa fudhan. Ayyee uummata keenya fayyaana argadhaa amma baay'ee sa'aatii dheeraa turre yeroo daqiiqaa lama tokko fudhadhaatii hundi keessanuu ergaa keessan dabarfadhaatii. Nuuf kalchaa warra kana jirtan dadhabee jira nagaa ani sagantaa kiyya namootuma fincarraa kenne which is good har'a namoonni baay'een yaada keessa kennataniirtu next time many girls ብዙ dubartoonni baay'een abbootii baay'een come on wannoota sin gaafatan hunda deebisuu mirga hin qabdu no jedha ammaach I'm just saying no baay'eetu jiru no ofumaa isaaniitii haa barbaaddatan. Waa'ee keenya irratti fookasaa taanu gaafii fi deebii fakkaatu karaarraa gara biraatti si maqsuu say no. We're not there. No. Wantoota ofirraa hir'isu risk minimization keenya irratti hojjechuu uummata keenya ijaaru uummata keenya maaliin hangessina kan jedhu hiyyeessa keenya akkamitti karaarraa fuudha akkamitti kaa'u maal hojjechuu qabna seenaa keenya maal hojjechuu qabna qe'ee keenya irratti asirratti fookas goone yaa jabaan nusin jedha ulfaadhaa horaa bulaa deebana fayyaa argadda asuma irra jiraanii waan jettan oo qabaattan daqiiqaa lama siniifan kennaa then will be ending here. Ayyee ani galatoom jedhame maanatu dhufee nimba anamatti ture dhiifama ta'e galatoomi yaada bareeda yaada bilchaatadha waanuma hawaasni ta'aa jiru haasofne I hope qaamni nu dhaga'u hin jedha innee yaannaa qaamni mootummaas haa ta'u qaamni dubbii kana nu sirreessu boo'icha kana dhaga'u at least boo'icha kana dhaga'u boo'ichi naannoo hunda jira ganda hunda jira mana namaa hunda jira kanuma qalbii qabannee haasofne malee I don't think namni asirratti sa'aatii isaa enerjii isaa fixuu barbaadu hin jira jedhee yaadu maaliif at least qaamumti wayii dhagahee nam beekne warri jedhus na beekaa jirani akka hedhumaaf kana qofa osoo hin ta'in immoo itti fufee bifa jijjiirama fiduu danda'uun bifa walitti dhufanii bu'aa hawaasa keenyaa uummata miidhame kana uummata naannoo isaarraa buqqa'e uummata beelaan miidhamaa jiru kana immoo akkamitti birmachuun danda'ama yaada jedhu mariidhaan bilcheessumaa fi galatoomi yeroo kee aarsaa gootee yaada keenya akka qooddannu pilaatfoormii kana nu mijeessuu keetiif baay'ee galatoomi. Egaa guyyaa biraa walitti deebinaa galatoomiin jedhaa hundi keessan nagaa tura. Thank you. Anis galatoomiin jira Dr. Girmaan sa'aatii dheeraa fudhattee dhimmi kun dhimma kooti jettee sa'aatii guddaa fudhattee wanna irratti hojjete wanta salphaa miti wanna baay'ee taasifame akkuma duratti obboleessi koo jedhe namoonni kana nu jalatti hordofaa jiran namoonni waan baay'ee dhagaan ni jira jedhee yaada galatoomi keessa'uu wanna duratti kaame tokko keessa wanna akka yaadatti kaasuu barbaade tokko wanni xiqqaanii namoonni siyaasa faayidaa siyaasa argachuu jedhanii hojjetanii musliimas ta'aniiti kun jaadiidha maal jedhanii hojjetan waan ta'eef isaanumatu kana hojjeta waan ta'eef kana buleewwan keenya buleewwan musliimaa amantii musliimaa hojjetan jiranii kana hin godhan jedhee yaadu isaanumatu akka musliimatti aakti godhee faayidaa siyaasaa jedhanii hojjetan waan ta'eef kanarratti yaaduma xiqqoo dubbachuu maafanii baay'ee galatoomii nu jiraadhu yeroo biraatiin ol argina jedhee yaada nu jiraadhu jechuu maafanii galatoo. Ulfaadhu fayyaa argadhu wal agarra.
Tufa waan jettu qabdamoo nagaatti. Okay. Fayyaan